hubachiisan qaba. Ayyeen. Eega uummanni keenya bara waggaa 30 dabre laga tarkaanfatee deemuu jalqabee asii namni warra biyya keessaa nagaan jira malee warri biyya alaa kun nagaan hin jirtan nan argaa deemeera sibii Ameerikaas yeroo lama dhaqee ilaaleen ture. Eeguma Keeniyaatti gajjiguun dhufe namni keenya kun nagaa wajjiniin hin jiru. Nu warra biyya keessaa wajjiniin jira malee warri alaa kun xiqqishuu mucucii wali obsuu dhabuu tokkotu jira. Warri ala jirtan kun wanni naagootan yoo dhuguma saba kanaaf hawaasa kanaaf yaaddan xiqqishuu an nama isin dura bubbulee wanni nu gootan guddoon jalqabuma wanni akkasii yeroo dhufe nama wal dhabsiisuu dhufa. Yeroo dhuma wanni gargaarsaa dhufe ijoollee keenya adda fuudha. Waan horee argatu ilma namaa horeen argamne dhabna itti. Wal dhabuun namaa asii nu ga'eera. Wal dhabuu keenya inni bakka kanaan nu ga'e. Wal dhabuu keenya inni sadarkaa abbaan barbaade dhufee mataarratti dhufiin caaluudhaan nu ga'e. Wal dhabuu keenya rakkoo bakka adda addaati jechuudha. Kanaa jennaani utuu silaa gargaaruun isa fee namni wal dhabuun hafeen irra filadha gama kootiin. Wajjin jireenyi hedduun barbaachifti waan ta'eef waan wajjin jiraachuun nuu taate waan wajjin jiraatu taate warra biyya keessaa beeka. Akkatti jiraataa jirus warra biyya keessaa beeka. Ammoo wajjin jiraachuu dhabuun achi bakka adda addaati naannoo namni miidiyaa irratti wal beeka malee qaama waliin beeku yaada waliin beeku ammam tokko qabaataa akka ta'e dhabaataa akka ta'e waliin beeku akkasuma wajjin immoo kootiin akkamitti sitti dhagahamuu dhabe qabeenya guddaa dhabama yeroo wanni gargaarsa akkanaa ka'e. Qabeenya jechuun ati anaaf qabeenya kooti qabeenyaan horiidhaan hin arganne. Sababa gargaarsaa yookaanis immoo sababa kootiif jecha qabeenyaan argachuu hin dandeenye horiin bitachuu hin dandeenye dhabuun anaaf fafa. Kanaaf sababa isin wal dhabsiisee dabarfatu akka hin taane yookaan gargaarsichi hafee rabbiin samaayiidhuma kana haa gargaaru uummanni lafa kanarraa wal dhabuurra jechuun isinii dhaamaafanii ulfaadhaa galatooma. Otoo san hin deemiin waatu ta'e har'a goofan diibanani ijoollee muraasni ijoollee Oromoo qulqulluu kan waa'ee PP hin beekne fuuldura ka'aniitu ijoollee ergamtuun warri kaadiree PP biyya jirantu goofan diibanan. Isaaniin hin morme mucaan kun hin beektu maqaasaa Obsaa Abdiisaa. Isatu baneetu obsa beeke. Ijoollee ficcisiisuudhaaf dhugaa ani maalidha kan namni qarshiin kenninaan jedhe warrumti kennanillee meebii booriftaan qabamuu danda'u. So daandiin jiru tokko daandii keessan na dhageen ture karaa namni isinitti ergaa ture. Lammata immoo karaa Wallaggaa Yuunivarsiitii lammiidhaan kan jedhu. Gadhumoo amma hin jalqabne. Dhumiinsi Wallagga ragaa jiru warra miti kan inni jalqabe. Inni dhokataan inni sagalee gadi qabaataan gaafa seenaan gabbaase tokko gabbaa arra miti jechuudha. Hawaasni keenya akkaataan itti jiru gaafa manni isaanii keessaa baafamanii ilmaan keessaa baafamtee manneen meeqaatamni gubatee uummanni amma muka jala galaa jiru lakkoofsi uummata sanaa seenaa na dubbatu. Waan akka namni dubbachuu hin danda'u. Seenaa na dubbatu dubbee keenya biyya keessa hin jiraan kana namni silaa kana himuu akkamitti dubbata silaa jedhamu wanti kollee waanan quba qabuuf jecha waanan beekuuf jecha waanan karan ittiin gargaaru dhabee rakkataa jiruuf jechan dhiiroo jarri kun furmaataa argatiin jedheen isin dhaggeeffachaa oole yeroo dheeraan isin dhaggeeffadhe waan isin itti deemaa turtani. Anamma utuu ati maallaqa Wallaggaa sitti kenneette shilingii sirkaan fuudhu maaliif jennaan wanni ati faranjiin tokko sii kennitee torba sirraa fudhatee ka'ee ofirraa kuttee natti ergitee kaatee bakka inni ati itti ergite sana sii dhaqqabuu dhiisee lafa taa'uuf hin jiru. Akka ati itti argatte hin beeka. Akka ati itti fidattee dhufaa jirtu hin beeka. Kanaaf wanni beekamuu qabu wanni isin gootan karaa dhuunfaatiin osoo ta'uu baate namni sadi beekamaan biyyaa fakkeenyaaf ammaa namoota naannootti erguu barbaadanii fakkeenyaaf naannoo qabiilaatti hangam erguu barbaadan yookaan beekitti yookaan naangootti yookaan immoo gara kanaan immoo naannoo horroo amma rakkoo bakka amma rakkoon jirutti namoota horroo namootni gurguddaan keessa jiran wajjin namni asii tokko akkaawuntii banatee namni sadi yoollee dhaabbanni dhabame jechuukooti yoollee dhaabbanni jira jirtanii yoo dhaabbata sanatti irra ergitanii irra leegaalii ta'a.
Maaliif jennaan riippoortii barbaada mootummaan anatu keessa jira. Hawaasan gargaara jedhee waan anatti jiru natu of harkaa qaba natu beeka waan ta'eef. Umurii dheeradha. Barbaada mootummaan riippoortii barbaada. Lammaffaa eejensiin xalayaa barbaada. Eessa akka dhufe barbaada. Eessa akka dhaqaa jiru barbaada. Yeroo geessituu riippoortii akkanaa geessite kaatee dhimma nageenyaa beeksiftee xalayaa poolisii fi dhimma nageenyarraa manneen amantaarraa warra wajjiniin geessaa jirurraa xalayaa barreeffatteeti of dura qabatteeti isaanuu yoo dha'itti achi ga'uu dandeesse jechuudha. Kana akkanatti beekaati laal wanni guddaan namoota gargaaraman utuu hin ta'in namoota qophaan jirtanii asii riba malee isin achi riba dhabdaniidhaaf asii rafneen bullu jechuu keessanuyyuu akka nama gargaaretti boradhaa na biraa yeroo dheeraa baay'ee uummanni rafee halkan lafti bari'uudhaaf deema. Hanganuman isinitti hima amaanaan ana nu bira dhufee akkatti dhaqqabu dhabuu rakkoo wallaggaa har'a jalqabuu dhabuu waan amma inni kun booldi godhee gabbaase malee amma eegalamuu dhabuusaa isin hubachiisuufanii ulfaadhaa galatooma. Ulfaadhaa umuriin karaa Dooktar Iji Oromoo isinidha. Nuu jiraadhaa dhugaa Rabbi.
كانوا تقرا ورمون بالسمو بس أيه مجمع وريك الجود يمتن وريك الجود يمتن فكت فكاتو فكانوا فكاتو لدى فدقرا فدقرا يا ربي بالكرواتي